Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Nagaan isiniif haa ta'u. Kiristoos du'aa ka'ee aangoo humna isaatiin seexanni ni mo'amee Addaam bilisa ba'ee addunyaa mararratti nagaan ni lallabamee. Ameen. Maatiwwaan waaqayyoon kan jaallattan, waaqayyoos kan isin jaallatu, bakka garaa garaa teessanii sagalee kana dhagaatti kan jirtan, nagaa waaqayyoo isa jiraataa, nagaan isin gaafadhaa kam jirtu, akkam yoo nageessanii. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e waaqni keenya, waaqni waaqotaa, gooftaan gooftotaa, ilmi waaqayyoo, ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Yesuus maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sababa fayyina keenyaa gugee garraamii, qulqulleetti qulqullootaa, obboleetti ergamootaa, abaaboo gannataatti kan fakkeeffamtu, saragallaa Abinaadaam masanqoo Daawitii dunkaana Abrahaamitti kan fakkeeffamtu haati keenya dubroon Maariyaam riqaa Yaaqoob kan taate, bakka qotiisa Abrahaamitti kan fakkeeffamte dubroon Maariyaam yaadaanis fooniinis qulqulleettii kan taate, uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajni ulfinni haadha keenya dubroo Maariyaamiidhaaf haa ta'u. Guyyaa yeroo deemsa keenyaa, halkan yeroo ciisicha keenyaa, libsuu ijaatiif illee nurraatii kan gargar hin baane eegumsi isaanii ergamoonni waaqayyoo, kabajni ulfinni maqaa isaaniitiif haa ta'u. Egaa Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 36 gubbaa irratti nagaan isiniif haa ta'u jecha jedhu arganna. Egaa maatii waaqayyoo biyya keessaas ta'e biyya alaa teessanii sagalee kana dhagaatti kan jirtan, abbaa jecha kanaa kan ta'e waaqa waaqotaa gooftaa keenya, fayyisaa keenya, ilma durbee Maariyaam Kiristoos Yesuus guyyaa jimaataa qaraanii irratti ol ba'uudhaatiin isa nuuf fannifame, foon isaa kabajamaa isa nuuf kenne, dhiiga isaa qulqulluu isa nuuf jecha dhangalaasedha. Egaa maatiiwwan waaqayyoo, gooftaan keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya Yesuus Kiristoos sababa keenyaatiif jecha Addaamiif ijoollee Addaamiin bilisa baasuudhaaf, gabrummaa seexanaa jalaa baasuudhaaf jedhee gara addunyaa kanaatti dhufe, haadha keenya dubroo Maariyaam irraatii dhalachuudhaatiin addunyaa kanarra deddeebi'ee guyyaan isaa, yeroon isaa gaafa ga'utti garuu humna isaatiin, aangoo isaatiin harka warra Yihuudootaatti dabarfamee yeroo kennametti, yeroo inni du'a ijoollee Addaam ofii isaatii fudhatee du'u sana, bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sodaa irraatii kan ka'e manatti galanii balbala isaanii cufaa jabaadhaan cufatanii dhoksaadhaan ni kadhatu turan. Kanaaf waaqayyo waaqni keenyaa abbaa nageenyaa kan ta'e nagaa isaa isaaniif labsuudhaaf du'ee du'a mo'atee ka'ee gara bartoota isaatii yeroo inni dhaqu laalla. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa gaafa jimaataadhaa fannoo irratti fannifamee otoo jiruu, haadha isaa dubroo Maariyaamiidhaaf akkasuma duuka bu'aasaa kan ta'e yookiin jaalallee gooftaa jedhamee kan waamamu Yohaannisiidhaaf haadha godhee haadha isaa akka isaaf kenne, haadha isaatiif immoo mucaa ishee ta'uudhaan akka tajaajiluudhaaf Yohaannisiin akkuma isheedhaaf kenne, Yohaannis fudhateetu gara mana haadha isaatti gale. Yohaannis obboleessa Yaaqoobidha. Yohaannisiidhaaf Yaaqoob kun kadhaa wallaalanii gara Kiristoositti gaafa dhufan yeroo jalqaba Kiristoosiin faana utuu bu'uu hin eegalin kadhaa wallaaluu irraa kan ka'e, tokko karaa bita kee tokko karaa mirga keetii nu dhaabii ittiin jedhanii turan. Yohaannis kun obboleessi isaa Yaaqoob kan ta'e, haati isaa Maariyaam jedhamti. Haati isaa Maariyaam jedhamtu kun egaa Yohaannis haadha Kiristoosiin imaanaa erga fudhatee booddee gara mana haadha isaatiittidha kan inni fudhatee gale. Gara mana haadha isaa, gara mana haadha Yaaqoob jecha. Kanaaf bartoonni hundumtuu Kiristoos erga fannifameetii bakki isaan itti walitti qabaman mana harmee Maarqos kanadha. Yookiis mana harmee Yohaannis jechaadha. Maariyaamin fudhatanii gara sanattidha kan isaan galan. Kanaaf egaa warroota Yihuudootaa warri barsiisaa isaanii, waaqa isaanii wallaaluu irraatii kan hin ka'e isa ajjeesanii jiru. Kanaaf waaqa isaanii gaafa ajjeesan, barsiisaa isaanii, hangafa isaanii, geggeessaa isaanii gaafa jala ajjeesan sodaa irraa kan ka'e gara manaatti galan.
manatti galanis balbala isaanii cufataniitu dhoksaadhaan ni kadhatu turan. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'ee du'a mo'atee ka'eetii yeroo jalqabaatiif dubartoota keessaa tokko kan taate Maariyaam Magdalaawit du'aa ka'umsa isaa arguudhaan du'aa ka'umsa isaa erga agarteetii ergamoonni erga itti lallabanii lallaba ergamootaa qabattee gara bartootaatti deemtee lallabdeetti. Ganama obboroodhaan utuu duuka bu'oonni mana isaanii keessaa hin ba'in isheen garuu dubartoota kaan qabachuudhaan kanneen akka Maariyaam haadha Yaaqoob yookiis haadha Yohaannisiin qabachuudhaatiin dubartoota kan biroo wajjin bakka awwaalchaa dhaqanii arganiiru. Kanaaf Maariyaam Magdalaawit du'aa ka'umsa Kiristoosiin nattee bartootatti lallabdeetti. Yeroodhuma sanattis immoo daandii Emaawus irra warroonni deeman qulqulluu Luqaasiidhaaf Qaloophaan du'aa ka'umsa Kiristoosiin arganii yeroo lammaffaadhaaf ammas deebi'anii gara bartootaatti Kiristoos du'aa ka'eera jedhanii daandii Emaawus irra otoo isaan deemaatti jiranii Kiristoos isaanitti mul'atee isaanii wajjiniin akka dudubbataa ture wajjiniin gara mana isaaniitti akka galan gara bartootaatti Yerusaalem Emaawus mandara Emaawus irraati gara Yerusaalemitti deebi'anii bakka bartoonni jiran sanatti walitti qabamuudhaan waa'ee Kiristoosiin dhugaa ba'aa turan. Utuu isaan kana dubbachaatti jiranii jedha. Utuu isaan kana dubbataa jiranii Kiristoos du'aa ka'eera nu wajjin dubbataa ture argineerra jedhanii otoo isaan dubbataa jiranii gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos balbala naabanaa otoo isaaniin hin jedhin bakka isaan balbala cufatanii itti waa'ee isaa dubbataa jiran kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroonni itti ol seenu ilaalla. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 36 gubbaarratti jarreen lamaan kana otoo himaa jiranii jedha. Jarreen lamaan kan jedhame qulqulluu Luqaasiidhaaf qulqullucha Qaloophaadha. Otoo isaan kana dubbataatti jiranii nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedheedha. Ayyeen nageenya isaan nu barbaachisa. Addunyaan kun nagaa isaatiin yoo jiraatte malee saba waaqayyoo nageenyi ishee sarbamaadha. Yoo waaqayyoo nu gidduu jiraate malee yoo waaqayyoo nu wajjiniin jiraate malee nageenyi keenya nurraa mulqamaadha. Kanaaf nagaa qabaachuudhaaf Kiristoos nu barbaachisa. Inni mootii nagaati, abbaa nagaati wanta ta'eedhaaf abbaa nagaa, mootii nagaa, burqaa nagaa kan ta'e Kiristoos naanaaf isiniif sagalee kana dhagaatti kan jirtan nu barbaachisa. Akkuma bartoota isaa gidduutti argamee warra nagaa dhabanii gadda keessa ooltuu jiranii warra sodaa keessa otoo jiranii Kiristoos gara isaaniitti seenee nagaan isiniif haa ta'u akkuma isaaniin jedhe har'as gara koo gara keessan sagalee kana dhagaatti kan jiru gara tokkoon keenyaadhaa waaqayyoo waaqni keenya nagaan isiniif haa ta'u nagaan siif haa ta'u jedhee akka nu jajjabeessu gadda keenyarraa dhiphina keenyarraa boo'icha keenyarraa yaaddoo keenyarraa ba'aa keenya isa ulfaata hundumaarraati waaqayyoo akka nu boqochiisu eeyyama waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Garuu bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inna'anii waan ajaa'iba ta'eedha waan ta'eedhaatiif du'eera jedhanii gara mana isaaniitti kan hin galan Kiristoos waaqummaa isaa adda ta'eetiin isaan gidduutti waan argameedhaaf ni nahanii. Du'aa ka'uun haaraa miti. Gaafan akkas jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa wajjin yoo jiru warroota du'an baay'ee kaasaa ture. Warra dhibaman fayyisaa ture. Garuu du'aa ka'umsi isaa du'aa ka'umsa addaati. Warroota kanaan dura du'anii turan sagalee isaatiin isaan kaasaa ture. Waaqummaa isaatiin kaasaa ture. Inni garuu namni ka'iituu ittiin jedhin kafana isaatu irraa hin hiikin dhagaa ittiin balballi awwaalcha isaatii cufame otoo irraa hin gangalchamiin gargaarsa tokko malee ofii isaatiin aboo isaatiin waaqummaa isaatiin du'aa ka'e. Kanaaf du'aa ka'umsi isaa du'aa ka'umsa addaati. Namni du'ee du'aa ka'ee jira. Garuu du'aa ka'umsi namaadhaa abbummaa waaqayyootiin waaqummaa isaatiinidha. Kan waaqayyoo garuu eenyuyyuu isarratti aboon qabu aangoon qabu waaqummaa isaatiin fedhii isaatiinis du'e fedhii isaatiinis du'a keessaatii ka'e jechaadha. Kanaaf isaan gidduutti gaafa argamee jedhu isaan garuu ni na'anii ekeraadha si'anii jedha. Ekeraadha si'anii baay'ees ni sodaatanii. Wangeela
Maatiwwaan boqonnaa 14 lakkoofsa 26 gubbaa irratti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos bartoota isaa wajjiniin otoo deddeebi'ee barsiisaatti jiru galaana gubbaa yeroo inni ittiin miillaan deemee gara bartoota isaatiitti gaafa dhufu. Egaa waaqayyoo dachee kanarraas qilleensa gubbaarras samiirras daandii qaba. Waaqayyoo wanti isa daangessu tokkollee hin jiru jecha. Nuti wantoonni garaagaraa nu daangessa. Dhala namaa kan ta'an yookiin haalli yeroonis daangessuu danda'a. Wantoonni garaagaraa nama daangessuu danda'u. Isa garuu wanti tokkollee kan isa daangessuu hin dandeenyedha. Galaanni isaaf kan abboomamu. Dhaabadhu yoo jedhame galaanni kan dhaabatu. Kattaa yookiin dhagaan gaafa inni ajaju kan burqu. Wanti isaaf hin danda'amne tokkollee hin jiru jechaadha. Kanaaf wangeeluma Maatiwwaan boqonnaa 14 lakkoofsa 26 gubbaa irrattis waaqayyoo Kiristoos ilmi durbee Maariyaam galaana gubbaa miila isaatiin deemaa gara isaatti gaafa dhufu ni nahani, inni ekeraadha se'anii nahanii. Kanaaf hin sodaatinaa, inni isin argitan kunoo anadhaa isaaniin jedheedha. Kanaaf erga inni isaan bukkee dhaqaniitii isa ta'uusaa waaqayyoon ta'uusaa baran. Kanaafidha hangafa duuka bu'ootaa kan ta'e Phexros egaawoo ergasii ta'eeti anis galaanarra gubbaa akkan deemuudhaaf na abboomi jedhee galaana gubbaa deemuu kan barbaadeef kanaafidha. Egaa ammas wangeela Luqaas boqonnaa 24 kana lakkoofsa 37 gubbaa irratti isaan garuu ekeraa waan argan isaanitti fakkaatee na'anii sodaatan. Inni immoo maaliif yaadaan rakkattan? Mamiinis immoo maaliif garaa keessan keessaa ka'a? Harka koo fi miila koo ilaalaa, ana mataa kooti hoo mee qaqqabaa na ilaalaa. Ekeraan fooniif lafee hin qabu, ani garuu akkan qabu ni agartu isaaniin jedhee. Ekeraa akkan hin taane inni waaqa isaanii isa kaleessa wajjin ture, gooftaa isaanii isa kaleessa wajjin hin ture isa ta'uusaa. Barru isaa bismaaraan fannoo irratti waraaname, cinaacha isaa eeboon waraane sana isaanitti agarsiise. Kanaaf egaa harka isaa miila isaa sanaa erga isaanitti agarsiisee isaan gammaduudhaaf raajeffachuu irraa kan ka'e ammayyuu amanuu dadhabanidha. Raajeffachuu, gammachuu humna olirraa kan ka'e kanarraa bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos egaa hanga isa amanuu dadhabanitti ga'anidha gammachuu irraa kan ka'e. Kanaaf egaa walumaa galatti maatiiwwan waaqayyoo waaqni keenya egaa bartoonni mana Yohaannis faatti walitti qabamanii, mana harmee Yohaannisitti walitti qabamanii gaddaatti otoo jiranii waaqayyoo gadda isaanii isaanirraa boqochiisuudhaatiif gara gammachuutti gaafa jijjiiru bakka isaan gaddaa jiranitti ol seenuudhaan nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Ergasii booddee gammachuurraa kan ka'e of wallaalanii jedha. Kanaaf egaa nutis biyya keessas ta'e biyya alaa taa'uudhaatiin jireenya addunyaa kanaadhaa ba'aa nutti ta'e yaaddoo nutti ta'edha kan nu yaaddessuu kan nu dhiphisu hundumaatiif iyyuu waaqayyo waaqni keenya fayyisaan keenya isin ba'aan keessan kanatti ulfaate gara koo kottaa ani immoo isin boqochiisa jedhee akkuma sagalee isaatiin dubbatu sagalee isaa kanaatiin akka nu boqochiisu akka aara nu galfachiisu ba'aa yaaddoo keenya hundumaa ibboo jireenya keenya hundumaa nurraa akka aara nu galfachiisuutiif eeyyama waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Egaa maatiiwwan waaqayyoo asumaan ergaan dhaamuu barbaadu tokkotu jira. Ergaan dhaamuu barbaadu hordoftoonni yuutuubii kanaa kan taatan egaa yuutuubiin kun kanaan dura akkuma beekamu faarulee akkasuma barumsa garaagaraa bakka garaagaraatti namoota garaagaraatiin waltajjii afuuraa guddaa irratti kan qophaa'an waa hedduu gara keessaniin gahaatti ture. Egaa warroonni miseensa haaraa taatan gara booddeetti deebitanii ilaaluu, dhaggeeffachuu, barachuu ni dandeessu jechaadha. Kanaaf egaa ergaan asumaan dabarsuudhaa barbaadu namoonni baay'een akkuma yuutuubiin kun beeksisaatti jiru egaa yuutuubiin wantoota jiru hundumaayyuu ni beeksisa jechaadha. Hordoftoonni yuutuubii kanaa kan taatan baay'een keessan jechaadha. Wanta asirraatiin darbu ni dhaggeeffattu garuu sabiskiraayib kan hin goone baay'ee keessantu jira jechaadha.
subscribe kan hin goone namoota baay'eetu jira jechaadha. Namoota YouTube kana hordofan harki caalaan isaanii kan subscribe godhanii maatii YouTube kana kan hin taanetti caalu jechaadha. Kanaaf egaa anis wanta isiniin jedhu YouTube kun gara fuulduraatti barnoota garaagaraa akka isin biraan ga'uudhaatiif isin dhaggeeffachuu qofa otoo hin taane subscribe ishee jettu mallattoon isaa kun gara gadii kanatti kan darbaatti jiru jechaadha. Akkaataadhuma kanaatiin isinis illee kanarraatti hordoftanii subscribe gootu. Fuuldura isaatti subscribe erga gootanii fuulduratti mallattoon bilbilaa ni jirti jecha. Balbala mallattoo bilbilaa kana cuqasuudhaatiin yeroo hundaa karaa YouTube kanaadhaa barnoonni darbu akka isin bira ga'u taasistu jechaadha. Kanaaf egaa yoo ishee kana taasistan namoonni tokko egaa baay'ina YouTube kana jaallachuu irraati kan ka'edha jedheetan yaada. Subscribe isheettu erga tuqaniiti ammas dabaluudha natti fakkaata. Yeroo lammaffaadhaaf gaafa tuqanii jedhan egaa waanuma YouTube kanaaf yaaddanis ta'uu danda'a yookiin utuu hin beekinidha. Kanaaf subscribe kan jettu kana yeroo tokko qofaadha kan tuqamuu qabu. Yeroo tokko erga tuqxaniiti mallattoo fuuldura jirtu kana cuqaastu jechaadha. Isa booddee yeroo hundumaa akka isin bira ga'uudhaatiif mallattoon kun milikkita ishee kan akka isheen laatteertu adda akka baafattanidha. Kanaaf subscribe kan jettu kana yeroo lama yoo tuqxan isa sira maatii YouTube kanaa kan taatan irraa kaastanii jechaadha. Irraa kaastanii ammas deebitanii gochuus hin gaafata. Kanaaf iyyuu subscribe namoonni gootan yeroo tokko qofa gootanii mallattoo ishee fuuldura jirtu kana akka cuqaastanidha. Ergaan tokkoffaan isa kanadha. Inni lammaffaan immoo namoonni baay'een barnoota asirraatiin darbu yookiin yeroo dhabuurraatii kan ka'e ta'uu danda'a. Sekendii 2 hanga 4-5 wanta hin guunnetti bananii dafanii keessa kan ba'an jiru. Kun immoo YouTube kanarratti miidhaa guddaa qaba jechaadha. Kanaaf adaraa keessan barnootaas ta'e faaruu wantoota garaagaraa karaa YouTube kanaatiin darbu jechaadha. Daqiiqaa egaa aga danda'ame gaggabaabaallee akkasiin hin nuffineetiif barnoota illee gaggabaabsineeti dabarsaatti kan jiru jechaadha. Yoo barnoota waltajjii garaagaraa irratti yoo ta'e maleessa jechaadha. Kanaaf iyyuu aga isinii danda'ame yeroo firii taatanitti barnoota asirraan darbu keessa seenuudhaatiin hordofuu dandeessu yoo isin darbeyyuu waan ta'eetiif adaraa keessan barnoota asirraan darbu tuqxanii sekendii 2 sekendii 3 erga lakkaa'eetii kan cuftan jirtu jechaadha. Kun miidhaa wanta YouTube kanarratti geessisuudhaaf kanaaf adaraa keessan isiniin jedha. Jalqaba hanga xumuraatti barnoota asirraan darbu hordoftanii barnoonni asirraan darbu kun immoo ana qofaa otoo hin taane hiriyaa koos ni fayyada ni gargaara kan jettanii yaaddan immoo hiriyoota keessaniidhaa fi share akka gootaniif maqaa waaqayyootiin isiniin gaafadha. Egaa hordoftoota YouTube kana kan taatan egaa miseensi haaraan haala kanaatiin gara YouTube kanaatti akkasiin tan subscribe gootanii like gochuus hin dagatinaa. Like erga gootanii erga isinitti tole immoo hiriyoota keessaniif share akka gootanii fi hiriyoonni keessan gara maatii YouTube kanaatti dabalamanii akka wajjiniin sagalee waaqayyoodhaa ittiin barannu ergaa koo isa guddaa asumarraatan isiniif dabarsa jechaadha. Egaa hiriyoota keessan hundumaa bira akka ga'uudhaaf ergaa kana sheerii akkanaa gootan baarratti nagaan isiniif haa ta'u akkuma jedhame hordoftoonni keenya biyya keessas ta'e biyya alaa keessanii kan hordofaa jirtan. Egaa YouTubein kun barnoota faarulee wantoota waqtaawwaa ta'an garaagaraa qabatee gara keessan ni dhufa. Kana caalaa irratti YouTubein kun egaa barnoota gaggaarii ta'ee qabatee gara keessanitti akka dhufuudhaaf isinis YouTube kana wajjiniin akka taatan asumaan maqaa waaqayyootiin isiniin gaafadhaa. Bakka jirtanitti nageenya waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Kiristoos du'aa ka'ee humnaaf aangoo isaatiin seexanni ni hidhame addaan bilisa ba'ee addunyaa mararratti nagaan ni lallabame. Bakka jirtanitti nageenya waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Nagaa waaqayyootiin tura.